yeroo ati waa bituudhaaf baatee iddoo irraa waa bitatan jirtutti kana help you siin jedha. Wahii irraa bituuf deemtee ati mana san keessa jirta, dukkaana ta'uu danda'a, idduma irraa waa bitan haa ta'u. So can I help you yoo siin jedhee akka argunu kanatti si gargaaruu danda'a jechuudha, yookiin maal si gargaaru jechuu danda'a jechuudha akka afaan keenyatti. So deebiin ati deebistu kanneen keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha, haala ati yeroo san irra jirtu irratti hundaa'ee jechuudha. So fakkeenyaaf yoo gargaarsa kan hin barbaanne taate wantuma san meeshaa bituu barbaaddu yookiin qodicha bituu barbaaddu sana ilaalaa jirtu yoo ta'e no thanks jetteeti san booda I'm just browsing jettee jechuudha. I'm just browsing galatoomi. Okay, ilaalaatuman jira jechuudha. Akkuma agarru kana akkaataan itti dubbisnu no thanks I'm just browsing jenna jechuudha. Ilaalaatuman jira galatoomi amma dura jechuudha. So akkas jennee deebisna yeroo wanta san bituurra murtii bituurra hin gahin jechuudha. Inni biraa kan deebii ta'uu danda'u yoo gargaarsa namicharraa barbaaddu ta'e, fakkeenyaaf huccuu yoo ta'e wanni suni isa ati barbaaddu yoo guddaa ta'e yookiin xiqqaa ta'e wanticha ati barbaaddu fakkeenyaaf yes jettaan jalqaba irratti kana help you siin jedhee ture, maal si gargaara jedhee ture yookiin gargaarsa barbaaddaa jedhee ture. Yes jettee deebiste san booda do you have this in large size? Eeyyee isa kana guddatti ni qabda jettee deebiste. Maaliif jennaan dura irratti can I help you jedhee waan si gaafateef, si gargaaruu jedhee waan si gaafateef jettee deebiste san booda isa kana guddaatti ni qabda yookiin immoo xiqqaatti ni qabda jettee wanta bituu deemtu san gaafachuu yoo barbaadde akkasitti deebista jechuudha. Irra yoo deebinee ilaallu yes do you have this isa kana jechuudha in larger size guddatti ni qabda yookiin immoo smaller size jettaan yoo xiqqaa barbaadde jechuudha. Inni biraa kan deebii ta'uu danda'u uffata yookiin immoo wanta si barbaachisu sana erga fudhattee booddee ifitti ilaaluu yoo barbaadde uffaticha san sitti tahamu waan ta'uu yoo ilaaluu barbaadde gaafiin jalqaba namichi si gaafate kana help you dha ture, si gargaaruu yookiin si gargaaruu danda'a jedhee yesiin deebiftee fi san booda maal jettaani where are the try on rooms? Where are the try on rooms jennee dubbifna jechuudha. Where are the try on rooms? Kutaaleen uffata kana yookiin immoo wanta harkaa qabu kana itti ifitti ilaalu eessa jettee gaafatta jechuudha. Gargaarsa gaafachaa jirta, gaafii inni si gaafate irratti hundaa'e jechuudha. Kutaaleen yaalii eessa jiru jechuudha. Inni biraatis yeah jettee deebista. Yeah, can you tell me how much is this? Can you tell me how much is this? Kun meeqa akka ta'e natti himuu dandeessaa jettee jechuudha. Eeyyeen erga jettee booda yookiin erga jettee booda yaa jechuun jechuudha. So san booda gatii wanti kun meeqa akka ta'e natti himuu dandeessaa kan jedhu gaafatta jechuudha. Can you tell me how much is this? Meeqa akka wanni kun ta'e natti himuu dandeessaa? Yookiin immoo yaa I'm looking for something under $30 jettee jechuudha. Maaliif wanta ati qabdu $30 wanta sanii gadi barbaadda taanaan gargaarsa ati amma barbaaddu nama kanarraa gaafii innis gaafate irratti hundoofte yeah I'm looking for something under $30 wanta $30 gadi ta'e yoo jiraate gargaarsa isan barbaada jechuu sirraa kana jechaa jirta. Yoo wanta ati qabdu birrii $50 ta'e yeah I'm looking for something under $50 jettee jechuudha. Lakkoofsuma jijjiiraa deemuudha jechuudha iddoo kanatti. Akkaataan itti jennu akkuma agartan kana I'm looking for something under $30. Okay, wanta $30 gadi barbaadaa jira jechuudha. Gaafiin biraa kan nuuf ka'uu danda'u how is it going jedha. How is it going? Akkamitti deemaa jira jechuudha. Namni nuti beeknu tokko kan duraa wal beeknu dhufee nagaa yeroo dura nu gaafatu how is it going siin jedha. How is it going? Akkamitti deemaa jira nagaa jechuudha. Karuma nagaa itti gaafatan ta'e karaa informaaliidha. So maal deebisuu dandeenya? Karaa hedduun deebisuu dandeenya. Fine. How are things with you? Gaariidha na biraani. Si biroo haalli jiru akkamii kan jedhu deebistaaf jechuudha. Fine. How are things with you? Gaariidha haalli si bira jiru akkam fakkaataa jechuudha.
Do you really wanna know jedha yookiin immoo jettee deebisuu dandeessa. Nam tokko afaanumaaf akkami nagaa siin jechuu danda'a. Dhuguma wanta ani irra jiru baruu barbaaddaa jettee yeroo gaafachuu barbaaddutti do you really wanna know yookiin do you really want to know. Dhuguma beekuu barbaaddaa jettee gaafataa jechuu atis deebistee. Gaafiin inni nuuf ka'uu danda'u kan biraa how are you feeling? How are you feeling? Maaltu sitti dhagahamaa jira jedhee nam tokko yoo si gaafatatee deebisaan jalqabaa yookiin kan nuti deebisuu dandeenyu tarii akkana ta'uu danda'a jechuudha akka amma agartan kan. I'm alright. I'm alright. I'm alright jennee deebisnaaf nagaa kooti nagaan qabaa nagaa jechuudha. Yookiin immoo like I need a vacation. Like I need a vacation. Kan maal jechuudha akka boqonnaa na barbaachisuuti. Maaliif jennaan maaltu si dhagahame dee jalqabarra waan na gaafateef wanti an yeroo sanitti an barbaadaa jiru boqonnaa taanaan like I need a vacation. Boqonnaa akka na barbaachisuuti. Yookiin immoo a little depressed. A little depressed. Xiqqoo nan dhippadhe yookiin dhiphinaan natti dhagahamaa jira jechuudha jechuudha. A little depressed. Yookiin really awful jettee deebisuu dandeessa. Haala ati irra jirtu haala badaa yoo ta'e haala namatti hin tolle yoo ta'e really awful dhugumatti hedduu badaadha jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Gaafiin biraa kan nuuf ka'uu danda'u how was your day? How was your day? Akkami guyyaan irraa akkam ture jedhee nam tokko si gaafate really good. Really good. Maal jechuudha dhugumatti gaariidha yookiin gaarii ture jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Dhugumatti guyyaan irraa gaarii really good. Yookiin immoo very productive. Very productive jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Baay'ee bu'aa qabeessa ture jechuudha guyyaan irraa. Yoo wanta barbaachisu akka barbaachisutti hojjettee jiraatte it is very productive. Very productive jettee deebista jechuudha. Nam tokko yoo can you give me a hand siin jedhe can you give me a hand yoo siin jedhe hiikaan isaa maal jechuudha harka naaf kennuu ni dandeessaa jechuudha. Kana jechuun harkuma harkaan agarru kana harka keenya osoo hin taane na gargaaruu dandeessaa jechuudha karaa biraatiin. So nam tokko yoo akkas jedhee si gaafate ati maal jettee deebisuu dandeessa kan jedhudha. Tokkoffaratti kan deebisuu dandeessu of course jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Yoo nama san kan gargaaruu barbaaddu ta'ee jechuudha. Of course jechuun eeyyee jechuudha. Eekaa yookiin immoo eeyyee jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Kan biraa ammas nam tokko gargaarsa kan sirra barbaadu ta'e can you give me a hand jechuudhaan ati immoo maal jettee deebistaa fi will it take long? Yoo yeroo dheeraa kan hin qabaanne ta'e yeroo dheeraa fudhata jettee dura ifirraa gaafatte jechuudha. Nama san kan gargaaruu barbaaddu yoo ta'e will it take long? Yeroo dheeraa waan fudhatu moo jettee gaafachuudhaaf jechuudha. Ammas maal jennee deebisuu dandeenya nama san kan gargaaruu hin dandeenye yoo ta'e sorry jettaan jalqabarratti sorry I'm a bit busy at the moment. Okay, sorry I'm a bit busy at the moment. Hiikin isaa dhiifama yeroo ammaa kana xiqqoo hojiin qabaa jechuudha. Kan biraa gaafiin nuti gaafatamuu mallu nam tokko akkas jechuu danda'a what is the matter? What is the matter? What easy fi easy dhaatu shortii ta'e asirratti essi qofaatu mul'ata. Dafnee yeroo jennu what is the matter? Maaltu maal ta'e jechuudha. Yoo osoo ati taa'aa jirtu wanti wayii ta'e nam tokko fuula kee ilaaluudhaan akkasiin jechuu danda'a. What is the matter yoo siin jedhe fakkeenyaaf maal jettee deebisuu fi dandeessa. Oh, I'm just having a rough day. I'm just having a rough day.
Kana jechuun guyyoota hamaan dabarsaa jira. Maaliifi dadhabbiinis ta'ee hojiin sitti guddachuurraa kan ka'e ta'uu danda'a guyyoota hamaan dabarsaa jira. I'm just having a rough day jennaa jechuudha dafnee yeroo jennu. Okay. Yookiin salphumatti maal jechuu dandeenya? I'm not feeling so good. I'm not feeling so good. Hiikaan isaa maal jechuudha? Miirri gaarii natti dhagahamaa hin jiru jechuudha. I'm not feeling so good jechuun miira gaarii natti dhagahamaa hin jiru jechuudha. Yookiin immoo akkas jettee deebisuu dandeessa. Nothing, I'm fine. Haalli irra jirtu bareedaa ta'e taanaan nothing, I'm fine. Nothing, I'm fine jenna. Nothing ka jedhu suuta yeroo dafnee yeroo jennu nothing, I'm fine. Nothing, I'm fine ka jedhu nothing, I'm fine dafnee jenna jechuudha akkasitti. Nothing, I'm fine. Homaa miti gaariidha jechuudha hiikaan isaati. So kutaan irraa isa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhaadha. Namoota biraanis akkasumatti gaadha. Kutaatti aantu amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.